kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandiyaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oduuwwan keenya guyyaadhaa akka lakkoofsa biyya keenyatti Gurraandhala 10 bara 2010 guyyaa sabtii guyyaadhaa qabannee dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaadhaa kan isiniif dubbisu anu bulees keessan Hamzaa Booranaati. Manni maree ministeerota labsii yeroo muddamaa baatiiwwan jaaf hojiirra oolu labsuu isaa maddeenni gabaasaniiru. Labsii yeroo muddamaa guyyaa kaleessaa labsame baatiiwwan jaaf kan turu ta'uu isaa fi akka barbaachisummaa isattis baatii jaha boodas baatii afuriif dheerachuu akka danda'u ibsameera. Barreessa mana maree nageenya biyyoolessaa fi ministeera raayyaa ittisa kan ta'e obbo Siraaj Fargeessaa ibsa miidiyaaf guyyaadhaa ibsanitti manni maree ministeerota heeraaf seera mootummaa kabachiisuuf jecha labsii yeroo muddamaa guyyaa kaleessaa irraa kaasee hanga baatii jahaatti hojiirra oolu labsii isaa ibsuun labsiin kun guyyoota 15 booda mana maree bakka bu'oota uummatatti kan raggaa'u ta'uu isaa ibsaniiru. Aantummaan uummataa dhaabonni OPDO fi andam qabna jedhanii itti of dhaadaa turan labsi raggaasisuu dhabuu irratti kan mirkanaa'u yoo ta'u tarii isaanis TPLF oliidhaan kan rukutaman ta'uu qaamonni uummata garaagaraa ibsaa jiru. Tarkaanfiiwwan yeroo muddamaa keessatti command postiin fudhataman heeraaf sirna mootummaa eeguuf balaa irraa eeguuf nageenyaaf tasgabbii uummataa fi lammiiwwan eeguun barbaachisaadha jedhame yoo itti amaname okkoraa fi jeequmsa kamiyyuu sochiiwwan ifaaf dhokataa uummatoota gidduutti shakkii fi dhabdii uumuu danda'an gochuu barruu qopheessuu fi maxxansa facaasuu mallattoo mul'isuu fi bifa kamiinuu uummataaf ibsuu ni dhorkaa. Nageenyaaf tasgabbii uummataa fi lammiiwwanii eeguuf jecha hiriira gochuu gurmaa'uu fi gareen socho'uu ni dhorkaa. Namni yakka heera mootummaa fi sirna mootummaa irratti aggaammatee hojjechuuf shiire hoggane qindeesse kan cabse yookaan namni gama kamiinuu yakkicha irratti hirmaate yookaan hirmaateera jedhamee akkamii ajaja mana murtii alatti to'annoo jala oolchuun qulqulleessuun seera idileetiin itti gaafata. Meeshaalee yakki itti raawwatameera jedhamee shakkamee fi yakki itti raawwatamu to'achuuf jecha ajaja mana murtii alatti mana kamuu iddoo fi konkolaataa sakatta'uu akkasumas nama kamuu dhaabuun eenyummaa isaa gaafachuu fi sakatta'uu danda'a. Meeshaalee sakatta'iinsaa irratti qabaman akka ragaatti mana murtiif dhiyeessuun akkuma jirutti ta'e eega qulqullaa'es abbaaf ni deebifama. Haala daangaa yeroo sa'a ilaalee akka barbaachisa ta'etti murteessa. Yeroo murtaa'ee fi daandii cufuu akkasumas dhaabbilee tajaajilaa kennan cufuu akka namoonni yeroof bakka tokko turan gochuu gara bakka murtaa'ee akka hin seenne dhorkuu bakka murtaa'ee irraa akka hin sochaane dhorkuu danda'a. Haala eeggamuu bu'uurawwan misooma murteessa. Bakkeewwan meeshaalee waraanaa yookaan meeshaalee qara qaban yookaan wantoota ibidda kaasuu danda'an qabatanii deemuun dhorkaa ta'ee adda baasuun murteessa. Uummata waliin ta'uun caasalee bulchiinsaa sababa jeequmsaatiin deebi'anii akka ijaaraman taasisa. Ummata fi mootummaa naannolee waliin ta'uun namoota sababa jeequmsaa sabaaf sabaatiin yookaan walitti bu'aansa birootiin qe'ee isaanii irraa buqqa'an bakka isaanitti deebi'uun nagayaan akka jiraatan ni taasisa. Dhaabbilee ummataaf tajaajila kennan dhaabbilee daldalaa fi tajaajila dhaabbilee mootummaa kennan akka hin gufanne taasisa. Namni labsii kana tarkaanfachuun tajaajila dhaabe kamuu seeraan gaafatama. Nageenyi tamsaasa fi sochiin dhiyeessaa meeshaalee bu'uuraa ni mirkanaa'a. Nageenya geejjibaa ni to'ata ni mirkaneessa. Dhaabbilee barnoota gochoowwan baruuf barsiisuu gufachiisan irraa akka qulqullaan akkasumas gufuulee hojiin idilee akka hin hojjetamne dhorkan akka hin uumamneef ni hojjeta. Tarkaanfiiwwan kunniin qajeelfamoota raawwachiisuu yeroo itti aanutti bahaniin kan kaa'aman akka ta'e ibsameera. Labsii yeroo muddamaa kana kanneen hoogganan muummee ministeeraa, itti aanaa muummee ministeeraa, koomishinii poolisii federaalaa fi manneen marii nageenyaa naannolee akka of keessatti hammatu ibsameera. Imbaasiin Ameerikaa labsii muddamaa wayyaanee labsite cimsitee balaaleffatte. Murtee mootummaa wayyaanee walitti qabummaa fi yaada ofii bilisaan ibsachuu dabalatee labsii yeroo muddamaa mirgoota bu'uuraa irratti uggura dabarsuu of keessatti qabate jabeessee kan balaaleffatu ta'uu isaa imbaasiin Ameerikaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti maxxanfate dubbateera. Imbaasichi taateewwan okkoraa fi lubbuun namoota keessatti bade kan hubannuu fi sodaa mootummaa Itoophiyaa qabus kan qoodannu ta'us deebii kan ta'u garuu bilisummaa xiqqeessuu osoo hin taane bilisummaa baay'isuu akka ta'e amanna jechuun ibseera. Dabalataanis imbaasichi gama dimokiraasii fooyyessuunis ta'e gochuunis ta'e guddina dinagdee galmeessuu yookaan gama tasgabbii itti fufiinsa qabu argamsiisu keessatti biyyattiin qormaata qabdu keessa caalmatti bahuu fi labsiiwwan mirgaa dimokiraasii dhorkan labsuun osoo hin taane marii hundaa galeessa gochuuf adeemsa siyaasatiin jedheera. Labsii yeroo muddamaa labsamu hidhamtoota kumaatamatti lakkaa'aman hiikuu dabalatee tarkaanfiiwwan dirree siyaasaa bal'isuuf dhiyeenyatti fudhatame kan gufachiisudha.
kan gufachiisudha kan jedhe imbaasiin Ameerikaa handhuura Oromiyaa Finfinneetti argamu lammiileen biyyattii yaada isaanii ifatti akka hin ibsanneef uggurrii kaayamuun sagalee uummataa lammiileen biyyattii yaada isaanii ifatti akka hin ibsanneef uggurrii kaayamuun sagaleen uummataa hin dhagahamne erga jedhu kan dabarsuudha jedheera. itti fufiinsa dimokiraasii fi karaa saaquu fi akka danda'amuuf marii hiika qabuu fi akkasumas diree siyaasaa qabatamaan bal'isuun eeguuf mootummaan adeemsa amma qabatee deemaa jiru irraa deebi'ee qorachuun toftalee biraa lubbuuf qabeenya ittiin tiksu akka barbaadu jabeessine hubachiifna jechuun ergaa dabarseera jechuun sagalee raadiyoo Ameerikaa VOA'n gabaase. guyyaa kaleessaa ustaazonni keenya tibba kan mana hidhaarraa hiikaman magaalaa Finfinnee masjiida Beetelitti argamuudhaan hawaasa keenyaaf dhaamsa akkaan bareedaa dabarsanii jiru. Ustaazni keenya kabajamaa filatamaan Ustaaz Ahmediin Jabalee fi Ustaaz Ahmed Mustafaa dhaamsa akkaan bareedaa dabarsanii jiru. Ustaaz Ahmediin Jabal gama isaatiin qabsoo kana gaafa eegallu dhiisaa ni hidhamtu kanneen nuun jedhanis jiru. Bilisummaan akka tolaan hin argamne itti amanna ni beeknas. Yeroo ammatti gaafiiwwan mirgaa saba bu'uureffatanis ta'e gaafilee mirgaa kanneen biroo fi sochiin nuti gaggeessine sochiilee kanneen biroof bu'uuradha. Dursa Rabbiin galateeffannaa itti aansuun wayitaa nuti hidhaarra turre qaamota nu bira dhaabbatan amantiidhaan tokko yoo hin ta'in iyyuu hidhamuu hin qaban jedhanii kanneen nu bira dhaabbachaa kan turan hundi ni galateeffannaa jechuudhaan Ustaaz Ahmediin Jabal dhaamsa kan bareeda kan dabarse yommuu ta'u bifa wal fakkaatuudhaan Ustaaz Ahmed Mustafaan dhaamsa murteessaa dabarsee jira. Mormiin naannoo kibbaa godina Guraagee keessatti qabatee guyyaa kaleessa cimee itti fufee ooleera. Mormiin godina Guraagee keessatti qabatee magaalaa Walqixxee dabalatee gara Aanaleetti babal'achuun guyyaa kaleessa finniinee akka oole maddeen gabaasaniiru. Mormii kanaan wal qabatee Aanalee hedduu keessatti sochiin uummata kan dhaabbate yommuu ta'u sochiin daldalaa guutumaa guutuutti dhaabbachuu isaa fi uummatichi wayyaanee balaaleffachaa akka jiru beekameera. Keessumayyuu Aanaa Ijaatti magaalaan Ageenat hawaasni magaalittii dirreetti bahuun mormii dhageessisaa kan oole yommuu ta'u magaalota Gubaaree Guncharee keessatti mormiin finiinee maddeen gabaasaniiru. Magaalaa Walqixxee keessattis mormichi itti fufee kan jiru yommuu ta'u dargaggoonni hedduun humna agaaziidhaan rukutamuun hospitaala Walisoof Axat keessatti waldhaanamaa akka jiran beekameera. godina Harargee lixaa aanaa Bookeetti dabballoonni angoof jecha uummataaf qeyroo keenya dararaa turan mormii hawaasatiin taayitaarraa buufaman. tokkoffaa Ziyaad dura taa'aa nageenyaa, lammaffaa Abdoo dura taa'aa waajjira dhaabaa, sadaffaa Yoonis Adam waajjira siyaasaa baadiyyaa nama Hasan jedhamuu fi akkasumas Kamaal itti gaafatamaa waajjira barnootaa. Jarri kun hundi gara jabinnaan kan beekaman yommuu ta'u mormii qeyroon keenya taasisteen taayitaarraa akka darbaman beekamee jira. hidhamtoota siyaasaa tibba kana hiikamanii fi akkasumas koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa mana hidhaarraa tibba kana baanii fi ziyaaraan yookaan daawwannaan isaaniif taasifamaa jiru cimee itti fufee jira. Ustaazota keenya Ustaaz Ahmediin Jabal, Ustaaz Ahmed Mustafaa fi Ustaaz Muhammad Abaate fi dargaggoo Khalid Ibrahim ulamoonni fi hawaasni magaalaa Finfinnee fi akkasumas magaalota adda addaa isaan bira dhaquudhaan ziyaara akkaan bareedaa taasisaa fi kan oolan yommuu ta'u guyyaadhaatti koreen fala barbaaddu hawaasa muslimaa hundi isaaniif akkasumas ulamoonni keenya gurguddoon kan walitti qabaman yommuu ta'u ustaazota keenya tibba kan baan afuraanidhaa fi badhaafni harka Ustaaz Abubakariidhaan akka kenname beekamee jira. bifa wal fakkaatuun simannaan goota keenya Baqqala Garbaa qeerroo magaalaa Shaashamannee guyyaa har'a mana isaa magaalaa Adaamaatti guyyaa kaleessaa bu'a ba'iin baay'ee magaalaa Itayyaa keessatti isaan mudatus keessa darbuudhaan guyyaa har'aa magaalaa Adaamaa mana obbo Baqqala Garbaatti argamuudhaan ziyaaraa taasisanii jiru. Qeerroo magaalaa Shaashamannee kun karaa irratti warqii fi akkasumas uffata aadaa adda addaa kan obbo Baqqala Garbaaf qabatanii dhufan jeequmsa guyyaa kaleessaa magaalaa Itayyaatti argameen kan saamaman yommuu ta'u mallaqa obbo Baqqala Garbaaf qabatanii dhufan akka badhaasatti gumaachaniiru. bifa wal fakkaatuudhaan qeerroo macharaa dibicha qabatuudhaan obbo Baqqala Garbaa magaalaa Adaamaatti daawwataniiru. Ziyaaraan hayyoota keenyaaf taasifamaa jiru roga hundaan cimee itti fufee jira. bifa wal fakkaatuudhaan qeerroon magaalaa Shaashamannee Dr. Mararaa kan daawwatan yommuu ta'u Dr. Mararaan qeerroodhaan ijaaramaa saba ijaaramintu laga ce'aa sirba hin barbaachifne hin sirbinaa sodaa hin barbaachifne hin sodaatinaa tokkooma saba tokkoomitu laga ce'aa jechuudhaan dhaamsa akkaan cimaa fi gorsa bareedaa Dr. Mararaan qeerroo Shaashamanneef obbo Baqqala Garbaan dhaamsa akkaan bareedaaf cimaa dabarsaniiru. oduuwwan biyya alaa Amirri Qaxaar Sheek Tamiim bin Hamad Athani qoqqobbiin biyyoonni galoo galaanaa Arabiyaa Qaxaarra ka'an gufuu guddina biyyoota Arabiyaa fi biyyoota giddu galeessa baati jechuun furmaata kanaaf hojiin dippiloomaasii akka itti fufu gaafatan. Amirri Qaxaar Sheek Tamiim bin Hamad Athani qoqqobbiin biyyoonni gurmuu galoo galaanaa Arabiyaa Qaxaarra ka'an gufuu guddina dinagdee fi nageenya naannooti jechuun garaagarummaa uumame furuu fi mariin akka jalqabamuu fi tokkummaa akka uuman yaada dhiheesse.
Amirri Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Athani yaada kennin Qatar qoqqobbii biyyoonni gurmuu galaana Arabiyaa irratti darban birmadummaa isii eegsisuun deebisa kennite. Amirri Qatar ibsa gaazexaa guyyaa kaleessaa kenne irratti biyyoonni gurmuu miseensota galoo galaana Arabiyaa hoggansa Saudi Arabiyaatiin bara darbe ji'a Juunii bara 2017 keessa mootummaan Qatar dhaabbilee shororkeessitootaaf deeggarsa godhaa jechuun himata dharaatiin Qatar maqaa xureessuun biyyoonni United Arab Emirates, Bahrain, Egyptiif Saudi Arabiyaan hariiroo diplomaasii mootummaa Qatar wajjin qaban daandii qilleensaa lafaa fi bishaaniin qaban addaan muruun qoqqobbii dinagdee fi diplomaasii irra kaan ji'a torba lakkoofsifne. Dabalataanis akkana jedhee biyyoonni gurmuu galoo galaana Arabiyaa himata dharaa bu'uura seera hin qabne shororkeessummaa deeggarti himata jedhu maqaa biyyaa suura biyyitii Qatar addunyaa irratti qabdu cilee dibuuf yaalanis Qatar birmadummaa isii kabajsiisuu dandeesse jechuun Amirri Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Athani marii diplomaasii rakkoo biyyoota galoo galaana Arabiyaa jidduutti mudate furuuf biyya Jarman magaalaa Muunikitti gaggeeffamaa jiru irratti dubbatan. Dhuma irratti rakkoo kana furuudhaaf biyyoonni Arabaa fi biyyoonni jidduu galeessa bahaa akka gamtaan hojjetan hojii tola ooliinsa tokkummaa amantii fi gamoojummaa xiqqeessuu irratti hojjechuu biyyoonni jidduu galeessa bahaa diigamuu jiran diigamsa kanarraa baraaruun nurraa eegama. Rakkoo mudate kana hundaaf kan sababa ta'u ammoo qoqqobbii biyyoonni gurmuu galoo galaana Arabiyaa Qatar irra kaa'an jechuun yaada isaa goolabee gabaasni kan Al Jazeera News irraa argame ture. Taphataan urjii kubbaa miilaa addunyaa garee Real Madrid taphatu Cristiano Ronaldo daa'imman musliimotaa cunqurfamoo Rohingiyaatiif akka deeggarsa kennu beeksise. Taphataan professionaalii fi urjii kubbaa miilaa addunyaa lammii Portugal fi garee Real Madridiif sarara duraa irratti taphatu Cristiano Ronaldo deeggarsa namummaa daa'imman cunqurfamoo baqattoota Rohingiyaatiif kan godhu ta'uu fuula sab hima hawaasummaa Twitter isaa irratti beeksise. Cristiano Ronaldo yaada kenneen addunyaa hundi keenya daa'imman hunda ija takkaan itti ilaaluu fi daa'imman hunda jaalala kennuuf uumuu qabna jechuun duula gargaarsa daa'imman muslimtoota cunqurfamoo Rohingiyaati fi dhaabbata miti mootummaa Save the Children jalqabeef deeggarsa kennuun akka deeggarsi muslimtoota cunqurfamoo Rohingiyaatiif deeggarsa godhan waamicha dhiyeesse. Erga waraanni mootummaa Maayinmaar muslimtoota cunqurfamoo Rohingiyaa irratti duguugga sanyii raawwachuu eegalee bara 2011 ase musliimoonni cunqurfamoo Rohingiyaa 656 ta'an biyya isaanii irraa baqatanii daangaa cehuun biyya ollaa Bangladeshitti baqachuun isaanii ni yaadatama. Kana hordofuudhaan daa'imman 1659 ta'an deeggarsa hatattamaa barbaadan umurii ji'a 59 gad ta'an rakkoo tajaajila bu'uuraalee misoomaatiif kan saaxilaman yeroo ta'u rakkoolee mudatan furuuf duula gargaarsa namoomaa gaggeeffamaa jiruun Cristiano Ronaldo gargaarsa gama isaa gumaachuuf qophii ta'uu isaa beeksise jechuun dhaabbanni oduu biyya Turkii Anadolu News Agency gabaase. Gumaachi lammiiwwan keenya uummata keenya shiira diinatiin qeef qabeenya saarraatii buqqa'ee gammoojjii Baalee keessatti beelaan dararamaa jiruuf taasisaa jiru cimee itti fufee jira. Qeerroon biyya Kuwait keessa jiraatan lammiiwwan keenyaaf deeggarsa taasisan. Qeerroon biyya Kuwait keessa jiraatan guyyaa kaleessaa uummata keenya shiira wayyaanetii fi shiira abdiilleetiin qeef qabeenya isaanii irraatii buqqaanii gammoojjii Baalee keessatti beelaan dararamaa jiranii fi guyyaa kaleessaa haala nama gammachiisuudhaan qeerroon Kuwait walitti qabamuudhaan deeggarsa diraama Kuwait 4597 gara mallaqa biyya keenyatti yommuu jijjiiramu deeggarsa qarshii biyya keenya 491,879 akka arjooman beekamee jira. بيفهم والفكات والآن دولي لمي في قاتشنا جدو كويا كليسا بيا سعود عربية مقالة جدة كيسا تومني كينا مقالة مكة طائف في جدة را وليد تكمامي الدو علماء في هايون في كيسمون الدار كمانيتي كوبيا كام بريدا كان جيساني فيه ومتكينا شيرا دينتين كيف كبين نصار رابوك إيجا بالي كيسا بيلم غاغا ما جروفي ريالا بيا سعود عربية كوما دي بلماف كريجا أكا قماتشان بيكا مجرا Gumaachi kun qarshii biyya keenyatti yommuu shallagamu qarshiin biliyoona 1,728 akka dhaqqabus beekamee jira. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan keenyaaf wajjin turmaata gaarii.